biyyatana humnaan bulchuun jirti moo seeraan bulchiti? Seeraan bullaami? Warra humnaan bullu juni qeeballa. Masgiida suufiyyaa salafiyyaan hin dhaqin, masgiida salafiyyaa suufiyyaan hin dhaqin. Waan akkanaa miidiyaan dabarsanii biyyatana shororkeessaatu. Maa keenya wajjin taanee nama nagayaa ummataa booraysu hunda harkasaa qabnee wajjin dhaabbanna moo dhaabbannu? Mee warri wajjin dhaabbanneetu harka baasa. وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى ربي نسنجم مچيسه بقى ربي نسنجم مچيسه روباني سناغم مچيسو نگياني سناغم مچيسو توكماني سناغم مچيسو والدگهوني سناغم مچيسو والجلديموني سناغم مچيسو وليبيخوني سناغم مچيسو وليبيخو في والبيخو ربي سناغم مچيسو حواسا نانو خنا شران آخرنا مخانت فيدبه ارغاني سني دبرسو بربادو بيتينيا واي بيتينيا واي امنتا خينيا واي نگه خينيا اكا مجلس اوروميا خدران شيخ حجي ابراهيمين هوغنمو كوري علماء رابكبوه ارغا گبابدون سني دبرسو بربادا ندگا جرتنيمي amantaan teenya maali? Amantaan teenya maali? Muslimni tokko miti? Waan muslima addaan fotta isaanii qeeballa? Waan muslima maqaatti babaasee addaan qoodaani qeeballa? Islaamummaan ta biyya teenyaa qofa osoo hin ta'in amantaa addunyaadhaati. Addunyaa irratti islaam jechuun wannummaan inni irraa fuudhamee'u nagaya jechuudha. Islaamni maali? Islaamni maali? Islaamni maali? Nama nagaya islaamaa booraysu ni qeeballa? Nama nagaya biyya teenyaa booraysu ni qeeballa? Garee maqaa islaamaatiin islaama addaan fottoysitu takkallee hin qeeballu ni qeeballa? Nuti ulamaa teenya jala deemna malee garee jala ni deemna? Garee jala gurra ni qabanna? Akka biyyaatti biyyi teenya amma haala bareedaa amma dura takkaa irran turin irra jirti. Takkaa magaalaa Qullubbii keessatti akkana nagayaan teessanii muhaadaraa gaggeeffatanii ni beeytanii? Islaamni biyya tana qofatti osoo hin ta'in addunyaa guutuu irratti islaamni ummata nagayaa kasabaa sablammiidhaan amantaalee adda addaatiin nagayaa wajjin jiraatu. Islaamummaan ollummaa jabeessutti nama ajajji. Islaamummaan namummaa jabeessutti nama ajajji. Islaamummaan ifiifuu poolisii nagayaati. Warra nagaya eegu waan nagaya biyya tana keessatti eeguudhaaf dhufe. Nagaya hoggaa jennu nagaya amantaadhaa, nagaya lubbuu namaa, nagaya qabeenya namaa, nagaya hortee namaa, nagaya maqaa namaa. كتاب الإسلام هندي أكا أركان الإسلام الخمسة وشنتن أمنتان إسلام إيغو فلوفت يشانا سنكيسا أمنتا إيغو إيغا نما إيغو أكا سممس هوري نما إيغو أكا سمناموس نما إيغو عقلي نما إيغو شموسا ريفو واني سجارة حرا إسنين جيف مالي بيتني واني فيانا مارة تركو في الدين وان فيانا مرة تركوا في ربين الرانا مقافتا جتشون أفجتشا خناف إسلام ما جتشون أكوالي غلاتي ناقية جتشون أمنتا هندا وجين سبا سبلمي هندا وجين ناقية انجراتي أمنتان إسلاما كسيمي خنافو بايقا كانتاتي بيتين يخيستي إرقا جيجيرم ندو في بودا أمني إسلاما أكا أمتا إسلاماتي dhaabbata isaan hoogganu maqaan isaa majlisul a'laa jedhamu yookaan dhimma islaamaa jedhamu qaba. Akkasimi majlisni islaamaa sun gaafa jijjiiramaa keessa
koreen ulamaa'iitti filamtee ji'a jahaaf itti muudamtee osoo ji'a jahan san keessatti humaan hojjetin ji'a jahan san xumuranii waggaa 3 biyyi teenya haala nageenyaatii fi kanarrattis rakkoon tokko waan tureef ifumaaf haadatti furatanii amas 3 guutuu horii ummataa saamaa ummata maqaa balleessaa ummata walib buusaa masgiida tokkotti gareen takkan sagadin garee takka maleen sagadin masgiida maqaatti baasanii suufii salafii maal jedhanii addaan qoqqoodatanii nyaachuudhaaf masgiida suufiyyaa salafiyyaan hin dhaqin masgiida salafiyyaa suufiyyaan hin dhaqin waan akkanaa miidiyaan dabarsanii biyya tana shororkeessaa turan waan san Taklai minister keenya wajjin teenyee biirootti mariihannee ulamaan biyya tana jirtu guutuu walii yaamamanii harkarra guddaadhaan mariihadhaa murteessaa abbaa barbaadan karra walii galtan muudaanatti fidaa je muunnee akkasitti mariihannee ulaa cufannee biiroo taklai ministerii fi qaama dhimmi laalu hundaaf waraqaa geessinee jirra. Amman tana prezidantiin majlisa Itoophiyaa eenyu ni beeytani? Eenyu? Sheekh Ibrahim wajjin jirraa miti? Garee ummata qoqqooddu ta harkaan waliin nama buuftu ta sabaa sablammii waliin buuftu ta amantaa fi amantaa waliin buuftu garee teessuma dhiittee nama 7 ulamaa islaamaa nama 100 fi waa keessa achi baatanii qeeballaa? Gareen sun eenyuun hoogganamti ni beeytani? Gareen sun eenyuun hoogganamti? Muftii Umar Idris Gannatee nama jaaniin hoogganamti. Ni qeeballaa kan? Mee warri qeeballu eettan harka baasa. Akkuma harka baaftan sanitti daawun Umar Gannatee. Daawun Umar Gannatee. Daawun Umar Idris Gannatee. Seeratti akka nuu dhiyaatan jaa harka baasaa hundi keessanuu. Nuti ummanni muslimaa ummata nagayaati. Nagaya barbaadna biyyi tun humnaan bulti moo seeraan bulti? Humnaan bulti moo seeraan bulti? Paartiin badhaadhinaa biyya tana humnaan bulchuun jirti moo seeraan bulchiti? Seeraan bullaami? Warra humnaan bullu juu ni qeeballaa? Mootummaa keenya wajjin taanee nama nagayaa ummataa booraysu hunda harka isaa qabnee wajjin dhaabbanne moo dhaabbanne? Mee warri wajjin dhaabbanneetu harka baasaa. Kasi dhaabbadhaame. Akkasumatti osoo harka keessan gadi hin deebisne mootummaa keenya wajjin dhaabbannee nagaya keenya eegganna jaame. Nama nagayaa ummata muslimaa booraysu hunda dura dhaabbanna. Ni mormina akka seeratti nuu dhiyaatan karaa seeraatiin ni gaafanna. Karaa seeraatiin majlisa ammaan tana filame kana akka inni seeraan mootummaa wajjin dhaabbatee biyya kara tokkummaa deebisu ni gaafanna. Prezidaantii majlisa keenyaa Sheekh Ibrahim jaagutak. Sheekh Ibrahim ulamaa teenya warra Sheekh Ibrahimiin hoogganamu wajji dhaabbanna. Warra nagaya booraysu kan sabaa sablammii walib buusu ka humnaan biyya tana bulchina juu ni balaalayfanna. Nuti biyya tana keessatti kiristaanni muslimni namni akka biyya tanaatti biyyi tun dura muslimaafis kiristaanaafis sabaa sablammii cufaaf tokko akkasiini? Sabaa sablammii cufaaf tokkoomi? Haga arraatti gaafa sirna nama nyaataa sanuu wal kabanyee waliin deemaa turre akkasimi? Ammoo wal kabanyee waliin hin deemnu? Bulchoota keenya ni dhageenyaami? Nagaya keenya ni eeggannaami? Garee nagaya booraysitu ta humnaan biyya tana bulchitu jettu dura dhaabbanna. Rabbi roobaan asirraa nu haa galchu. Haga yeroo gabaabduu keessatti mootummaan teenyaas warra seerattiin bulluju warra harkarra guddaattiin bulluju warra marittiin amannuju warra maraannee biyya tana bulchina juu hunda akka nurraa qabu karaa seeraatiin gaafanna.
Oguta karka baasame. Mallattoo diddaa san garsiisaa tan gaafa duraa wayyaan hin baareessitan san. daawun Umar Gannate. daawun Umar Gannate. daawun Ahbaash. daawun Ahbaash. Gaadhaas yachin dubbadhu inshaallah masgiida waan asirratti waan dhufneef namni hundini beeytanii masgiida asi ijaaramuu deemu akkasii miti majlisa asi dhaabbachuu deemu san osoo namni tokko qarshii takka hin kennine anaa dura birrii 100 takkaan isinii banna. birrii 100 takka anaa boru ganama isinii baru akkaawuntii irratti isinii galcha. Inshallah tokkummaa keenya ni eegganna nagee keenya ni eegganna majlisa keenya cina dhaabbanna warra nagee booreysu hundaa'uu ni balaaleffannaa amantaa teessan jabeeffadhaa nagee keessanis qaceellatti eeggadhaa amma namni asirratti isinii afeeru ni beeytanii ustaaza keenya jaalatamaa kabajamaa የተከበሩ ኡስታዛችን miseensa paarlaamaa federaalaa ustaaz Gaalii Mukhtaar akka asirratti afeeramanii ergaa isaan bira jirtu isinii dabarsan maqaa muslimtoota naannoo kanaa hundaan iluu abbaa boorirraa ka'ee dhufe kiiloomeetira 1,000 dabree isin bira dhaabbachuudhaaf dhufe galatoomi jechaani isan asirratti isinii afeera. Inshallah guyyaan arraan tanaa guyyaa gargaarsaati waan inni isinitti dhaamu dhageeffadhaa gutakka biyya tana keessatti hawaasni keenya keessaa hawaasni muslimaa wanni itti amanuu qabdan tokkummaa waanjuu mee gutakka tireebi harka baasaan ga ustaas Gaaliin dhufu tokkummaa jaamee gutakka tokkummaa waan tokkummaa jaamu kana laaftutti ilaalinaa birrii isin bira jirtus birrii xiqqoo ettaniin tuffatinaa qarshiin takka waliin dhuftee biyya tana guutuu ijaaruu dandeessi masgiidaas madrasaas majlisaas qarshiin nama arraan tanaasin waliin qabamee kun qarshii takkaan ijaaruu dandeessanii inshallah ustaaz Gaaliin dhufee jira kuni fiildii isaatii isattiin isin dabarsaa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.